Harka fuunee daawwattoota keenya wareegama obboleessa keenya Haacaaluu Hundeessaatti keessi keenya cabee gadda guddaa keessa jirra. Oromoon hundi gadda cimaa keessa akka jiru nuuf galaa. Gadduma keessattuu jirru oduu amma nu ga'e siniin qaqqabsiisuuf dirqamnee jirra. Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi Hamzaan waajjira Biltsiginnaa kan galma addaa Oromiyaa cinaatti argamu keessatti kophaa kophaatti hidhamanii jiru. Hama ammatti Biltsiginnaan namoota 95 ol wareegdeetti. Bishooftuutti namoota 4, Dirree Dawaatti namoota 4, Asallaa namoota 6, Nagallee Booranaatti namoota 4, Ciroo namoota 7, Arsii Lixaa namoota 9, Naqqamte namoota 20, Adaamaa namoota 7, Jimmaa namoota 9, Baalee Gubbaa namoota 3, Finfinnee namoota 22, waliigalatti namoota 95 ol wareegamanii jiru. Har'a mormii ajjechaa artiist Haacaaluu Hundeessaa booda hiriira mormii magaalaa Nagalleetti gaggeeffameen jiraattonni namni 4 du'uun dubbatan. Mormii kanarratti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota irratti dhukaasanii daa'ima ganna 8 dabalatee namoonni 2 reeffi isaanii gara hospitaala Nagalleetti akka geeffame hospitaalichi mirkaneessee jira jedhee gabaaseera VOA'n afaan Oromoo. Komishiniin Poolisii Federaalaa fi Naannoo Oromiyaa ibsa waloon Jawaar dabalatee namootiin 35 to'atamuun ibsan. Ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan wal qabatee ammoo namootiin shakkiin qabaman 2 ta'uu beeksisaniiru. BBC'n afaan Oromoo gabaaseera. Sirna awwaalchaa artiist Haacaaluu Hundeessaa Kamisa dhuftu magaalaa Ambootti raawwachuuf koreen ijaaramee socho'aa akka jiru miseensi koree sirna kanaa kan ta'an pirezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasee Qana'ii BBC'tti himan. Egaa daawwattoota keenya oduun amma nu ga'e kanuma Rabbi hunduma keenya nu haa jajjabeessu.